Marshet Urago. Marshet Urago. Terreni kan garate. Referendari kan ile wareda jolen kana. Saat kurang menggarun sakit kawannya. Note karding kawannya garun ke referendumi. Kau lejar garun kardi kuracu. Mereka wareda jere garun. Magaki ya Fanta. Fanta bisu. Tole. Amma kana ulum misha. Misa sidamatin misha. Sidama. Kuntuman anantolera. Makanki ya Mustafa Keselase jeka. Amma angaru sa kudalama boda dufe. Namni garu sa kudatoko dura dufe. Hiriirri baay'eedha. Baay'ee nama gammachiisa. Mee filannichi hammam naga qabeessa hagam dimokiraatawaadha hagam bilisa. Baay'ee gaariidha. Namni martinuu qixa ta'ee filataa jira. Ani Abdallah Hussein Jiloo jedhama. Magaalaa Hawaasaa jiraadha. Adeemsi filannoo maal fakkaata? Mee ganama isaa meeqaan dhuftee haalli as jiru maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Halkan sa'aatii 10 ka'ee yeroodhaan dursee dhufe. Dursee dhufu uummanni dursee iddoo qabatanii waan ajaa'ibu. Adeemsi isaa immoo baay'ee gaarii. Hanga ammaatitti haala gaariirra jira. Filannoon kun uummata Sidaamaatiif filannoo akkamiiti? Uummata Sidaamaa qofaa osoo hin taane saboota lammootaaf uummattoota kan biyya kanaa bakka kana jiraatan yookaan Sidaamaa keessa jiraataniif filannoo akkamiiti jechuun ni danda'ama. Filannoon kun jalqaba uummata Sidaamaa uummata akkuma uummata Oromoo cunqurfamaa ta'ee fi iddoo guddaa qaba. Uummattoota biraallee akkasuma sababa lammoota as keessa jiraatanii federaalizimii dhugaa, dimokiraasii dhugaa kan mirkaneessudha. Filannoo booda tokkummaa isaa akka itti eegan waan warri kun jedhu fudhatanii karaa nagaatiin isa kana fakkaata. Tole guyyaarraa sagalee kennuuf dhuftee jirta. Mee maaltu si kakaase sagalee kennuudhaaf? Sagalee kennuudhaaf wanti na kakaase nuti sabni Sidaamaa kun saboota nu fakkaatu saba akka Oromoo waliin baay'ee cunqurfamaa baroota hedduu mooyyuu olaantummaan keenya olaantummaa saba biraatii gadi ta'eetiin biyya keenya irratti haala sanii fi miidhama hedduu waan qabnuu fi hadhaa ganamaan filannoo kana bifa dimokiraasii ta'een filachuudhaaf kanarra baay'ee dhaabbachuutti jira. Filannoon kun uummata Sidaamaaf uummata biyyattii kanneen biroo akkuma Sidaamaa ta'aniif ergaa maalii qaba? Filannoon kun uummattoota biyya Itoophiyaa keessa jiran hundaafuu federaalizimiin kun dimokiraasiin bifa qajeeluma ta'een karaa qajeelumaatiin uummanni mirga ofii ibsateetiin biyya ofii irratti akka of bulchu ergaa dabarsaaf. Ergaan ani qabu biyya kana keessatti jechuudha. Biyya ofii keessatti durseetiin biyya ofii sabboonummaadhaan erga argatee boodatti sabni biraa mooyyuu biyya san aadaa isaa kabajeetiin waliin jiraatuu qaba malees biyya ambaa biraa keessatti dhufee cunqursuu fi gidiraa biraa irra geggeessuun kun aadu maleedha jedha. Baay'ee galatooma. Galatooma.